Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya oduu rifachiisaa amma qaallittii irraa dhufte tokkotu jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti haalli hamaan qaallittii keessatti deemamaa jiru guyyaa har'aa abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed fa'aa kan ta'an achi deemanii akka dubbisanitti namoonni lama akka malee dadhabuudhaan kukkufaniitiin erga gaggabanii booda mana hospitaalaa seenutu himame. Isa qofaa miti obbo Jawaar, Shamsaddiin Xahaa fi Hamzaa Booranaa akkasuma Baqqalaa Garbaan akka malee laaffifatanii sagaleen isaanii haasa'uu akka dadhabe abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed fa'aa bilbilaan OMN itti himanii jiranii viidiyoo isaanii anis qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Maaliif namoonni tokko odeeffannoolee biyyarraa dhufan akka waan qindeessanii namni haasa'e tokkotti fakkeessan. Haa ta'uti garuu dubbiin qindeessanii haasa'uu osoo hin taane abukaatoowwan isaanii irraa kan namoota qaaman dhaqanii isaan argan qaaman yeroo hunda isaan dubbisanirraa gaafa odeeffatame odeeffannichi qabatama ta'uusaa hunduu ni beeka jechuudha. Egaan har'a akkuma beekamutti ganama masaratiin hidhaa akka tursiisan. Masarati jechuun nama agartee qabsoo Oromoo yeroo ammaa kana keessatti dubartii jabduu taatetaniin deemaa jirtu irratti ganama isiniif gabaasnee jirra. Egaan haalli qaallittii keessa jiru haala baay'ee yaaddessaadha. Keessumaayyuu guyyaa har'aa hanga sadarkaa Jawaarii fi Baqqalaa sodaachisaa ta'ee jira jechuudha. Namni tokko erga haasa'uu dadhabee sadarkaa kufaatii irraa xiqqoommatu isa hafa jechuudha. Mee viidiyoo qabatamaan achirraa dhufee fi qaallittii irraa gabaasa dhufe kana hordofaatiniin boodarra walitti deebina. Viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ammee qaallittii irraa nu dhaqqabe qabna. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa qaallittii keessatti diddaa nyaataa geggeessaa jiran keessaa namni lama gaggabuun hospitaala kan seenan yommuu ta'u obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa sadarkaa dubbachuu dadhabuu irraa akka gahan abukaatoon hidhamtoota obbo Kadir Bulloo bilbilaan OMN itti himeeti jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mirga uummata Oromoo fi hidhamtoota haa kabajamu jechuun lagannaa nyaataa jalqabuun har'aa guyyaa 14ffaa irraa gahanii jiru. Amma gaafiin keenya deebii argatutti hin soorannu kan jedhan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo jiraannee salphina uummata keenyaa arguu irra dhumnee dhokachuu wayya ejjennoo jedhutti cichanii diddaa sirna bulchiinsa biltsiginnaa irratti argisiisuu itti fufanii jiru. Hidhamtoonni laafanii kufuun hospitaala seenan jedhaman lama Sabbooqaa Qaaqoo fi Alamaayyoo Galataa yommuu ta'an Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa dabalatee hidhamtoonni hafan laafanii bakka ciisanii ol jechuu fi dubbachuu akka hin dandeenye obbo Kadir Bulloo itti dabaluun OMN itti himanii jiru. Haalli kun hatantamaan furmaata yoo hin argatin lubbuun hayyoota Oromoo gaaga'ama guddaa keessa akka jirtuu fi yeroo kamittuu wanti uumamuu danda'u akka hin beekamne obbo Kadir Bulloo yaaddoo qaban ibsataniiti jiru. Haala qaallittii jiru obbo Kadir Bulloo akkas jechuun ibsu. Gaafa ganama kana dhageetti daawwatee ture. Nuufi yooma namni hedduutu ture. Gaani bakka isaan ciisanitti dhageetti daawwatee ture. Isaan kan dubbise dhageetti duraan obbo Jawaar, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaati. Jarri ciisaniiranii sagaleen isaanii baay'ee laafee jira. Isaan dubbisee achiin booda immoo kanaaf nuuni warra hafan warra sekiriitii Jawaarii fa bira deeme achi deemee yoo gaafadhu geetuun dhufee kan biraa Taamiraat fi guutuun dhufanii turan. Actually guutuun dhukkubeeraaf dhukkumaa fi wanna jedhee garuu isaan keessaa ijoollee lama akka magaalaa hospitaalaa deemanii natti manni Sabbooqaa Qaaqootiif Alamaayyoo Galataa dibamanii gara hospitaalaa kan fudhatan kan fidan ta'uu irratti manni kana jiru. Dhugaa yoo taate yoo san baay'inni hojii irraa akka ka'e hospitaalaan gaafannaan jarri kufuu isaanii dhahee annayeetumaan ragama biraatiif deeme san bakka hin gaafanne. Masbaabilii garuu kan duraan godhan kalee warra kaawwan fakkeenyaa kan nutti himan asii mana dabaallee inni hin jira asii hospitaalatti jira. Yoo san ol ta'e gara biraa kan fidan jechuudha ka dhagayan. Ulfaadhaa karaa kanaan akkuma isin jettanii inni keessattuu obbo Jawaar, obbo Baqqalaa fi obbo Hamzaan baay'ee dadhabaniirani. Amma sagalee namaatu akka namaatti wal fuudhanii dubbatanii hin danda'ani. Kanaafuu kanarratti wanti amma mul'ataa jiru kuni haala kana yoo kan itti fufu taate dhabseen isaanii xiqqoo rakkoo keessa hin galatti fakkaata. Maaliif jarri kun baay'ee laafanii jiran beekamti isaanii hin jiru. Baay'ee qaamni isaanii uffataniiranii uffanni isaanii
karaa itti ta'uu taatu hin jiru akka malee namni isaa akka malee kan dadhabaniif kan hukkatanii fi sagalee maa ol baasanii dubbachuu dadhabaniidhaan ibn maatii isaaniitu gadi baanii xiqqoo socho'aniiti akkuma qofaan akkana itti baasanii qofa deebi'aa jiran. Anuu bira taa'ee wannaan barreessu amma waa'ee isaaniitti jiranii sagalee bira taa'ee gurratti qaqqabadheeti barreessaa ture haalli jiru kana fakkaata. Oduun ammaaf qabannee kana fakkaata turti gaarii. Egaan daawwattoota keenya akkuma hordoftanitti viidiyoo irraa waan baay'ee argitanii dhageessanii jirtanii egaan haalli hayyoonni keenya keessa jiran haala baay'ee hamaa fi haala baay'ee garaa nama nyaatu suukaneessadha. Ilmi namaa osoo lubbuudhaan jiru keessumaayyuu dhiigni qeerroo 5,000 gaafa ummata keenya akkana godhu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu tokko hin jiru. Ummata keenya jalaayis malli badee jira. Namni gaafii mirga abbaa biyyummaasaa gaafii mirga isaa gaafate deebiin isaa akkuma isin argitan kana ta'aa jira jechuudha. Kanaaf hayyoonni keenya miidhama guddaa kanaaf of saaxilanii sadarkaa lubbuu isaanii dhabaa jiranii jechuudha. Hanga ammaatti namoota gara 8-9 olitu hospitaala jiran beeytanii guyyaarraa namni 2-3 kufee hospitaala seenaa jira. Hanga ammaatti namni hafe Jawaarii fi namoota muraasa. Wanni na aarsu hunda keessaa namni keessayyuu mootummaan bilchiginnaadhaa cuukkoo nyaatanii maalii nyaatan jara kenna namni cuukkoo erga nyaate akkamitti sagalee haasa'uu dadhaba. Namni warri cuukkoo jedhu kun warra hololaati warra ijaa hin argine abukaatoon isaanii kan achi oolu. Qaamnummaan amma dura guyyaa kaleessaa koomishinii maalii qaallittiitirraa barreesse maalii kajaa sun peejii sobaatiin kamaxxan peejii sobaa jechuudha. Peejiin koomishinii qaallitti waa takka hin maxxansine akka jarri nyaata lagataa jiran hin argaa jechuudha. Poolisiin achi keessatti waan isaan eeguuf. Nyaanni kun kan taayyee fideef immoo kan hangaasan fideefitu achi keessa jira. Bar akkatti hololaan kijibaa walirratti oofaniitiin waan hin taane walirratti odeemsaa jiran jechuudha. Nyaata lagataa akka jiran unkaan abukaatota isaanii dhiisitiniin koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatu guyyaa eeggaddaa daawwatee mirkaneeffatee jira. Kanammoo miidiyaan addunyaatis qaaman dhayxeetiin ilaaltee mirkaneeffattee jirti. Garuu har'a diinni holola irratti oofaa waan kanaa jechuudha. Jara kenna rabbiin isaan bira haa jiraatu wanti godhamu baay'ee dhabamee jira. Warroonni guyyaa dheengaddaa deemaniitiin akka isaan nyaataniif gaafatanillee warroota dhugumaan quuqama isaaniif qabu natti fakkaanne sodaa hawaasatiif yookaan immoo uummanni miidiyaa kanarratti waan iyyeef qofa dhaqanii waan san waan godhan fakkaata. Mee hundumaafuyyuu maaltu akka ta'amu kamuu waliin ilaallu ta'a. Rabbiin uummata Oromoo waan barbaadan isaan argachiisu jenna gaa waan biraa waan hin jiru waan ta'eef egaan daawwattoota keenya turtii fi odeeffannoon har'a nuti isiniif qabanne isa kana fakkaata. Amma xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna fayyaa nuu ta'a.